akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nagaa kootu waaqayyoof galanni haa ta'u. Akkam jirtu maatiin koo akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa kooti. Baga jiraata isin jechuu jaalladha haadha maalirraa kan dubbachuuf isinitti hima. Innis waa'ee Ruutaa fi Daanii Abreeshii wal qabatee jechuudha. Obboloota koo wanta mucaa kana mudachaa jiru piraakii ta'ee hojii jirame baay'ee gaariidha. Garuu yaada biraatiin wal qabatee yoo itti fufee miidhaa guddaa qaba, wal dhabdee guddaallee uumadeeta yaada jechuudha. Walumaa galatti egaa nama faana karaa barumsaatiinis ta'ee karaa hollaatiinis ta'ee iddoo garaa garaatti nama faana walitti dhiyaachuu yookiin nama wal arguun hin oolu. Kana keessa immoo namni faana haasa'uu danda'a. Garuu akkasumas immoo akkuma mucaa kun ragaa qabatamaa garaa garaa qabatee waan akka footoo waan akkasii wayii qabatee ani ishii dura kanaan dura ishii faana kanaan duraan ture ani haaraa miti jireenya keetiif Abreeshiin ta'uu jireenya kee hin gammachiisu jechaadha jechuudha. Otoo kan isa fakkaattu kan isaaf taatu otoo isa bukkee jiru nama itti dhama'ee gatii aarsaatti kaffalee maatiidhaan firaan jibbamee gaa'ela kana hundeessuudhaaf jedhu gaa'ela kana hundee dhaabee jireenya itti fufuudhaaf jedhu lakki kun sin gammachiisu lakki kun hundee sin ta'u lakki kun gaa'ela keessiif hin ta'u sin gammachiisu kan kootu caalaadhaan jechuudha. Yoo wanti kun piraankiin taane baay'ee ulfaataadha. Kanaaf iyyuu isin jechuu barbaadatanii obboloota koo hidda mudaa akkanaa rakkinni akkanaa jiraatee naannoo keessan haramadha jechuun barbaada. Naannoo keessan haramadha naasin jiru haramaa biqiltuu isa naannoo keenyatti argamuuti. Tarii akka mucayyoo kanaa iddoo garaa garaati anas ta'ee isinis ta'ee suura qabaachuu dandeessu, sagalee nama faana haasoftan qabaachuu dandeessu. Waan baay'ee jira jechuudha. Gaafa isin guddattanii galma geessan gaafa isin ija baafattanii biizinasiinis ta'ee barumsaanis ta'ee karaa garaa guddattanii gaafa isin galma geessanii kan akkana daandii karaa dhaabuu barbaadu kan akkana mudaa keessan barbaade waan tokko isinirraa barbaade jireenya keessan diiguu barbaadu baay'ee jira jechuudha. Kanaaf duraan dursaatee towwaa tokkotti hin ce'inii naannoo keessan qulqulleeffadha jechuun barbaada jechuudha. Mucaan kuni meebii Ruutaan jaalala keessa kan isaan viidiyoo hojjechaa turanii jaalalumaani jechuudha. Yoggaa ishiin viidiyoo kana hojjettu kaastee gaafa qalabatiin dhabu kaafame cal jedhee taa'atu jechuudha. Gaafa isaan hundee dhaabbatanii yookiin gaa'ela dhaabbatanii gara manaatti seenanuu tokko ta'anii silaa jireenyi namni jiraachuu danda'u jiraachuu yaadanu taateen akkanaa ka'ee jira jechuudha. Ishiin ammatti manaan ala taate jirti piraankiifillee haa ta'u itti fufee miidhaa biraafillee haa ta'u hin beeknu. Baay'ees immoo saayikoloojii nama keessa darbaan mana dhaqee wanti dubbii akkanaa kennuun iyyuu baay'ee ulfaata. Biyya seerri keenya itti cimaa taate daaniin qixaaxii guddaa fudhata. Maaliif rammadnis immoo wanti kun duuba deebi'a piraankii ta'innaa laadha isaan calleechan malee yeroo inni mana dhaqee taate akkanaa adeemsisu otoo Ruutaan tarkaanfii biraa fudhatte mana isheetti deemee waan hin taane dubbachaa waan hin taane agarsiisaa jira. Achitti qabdeetti iyyite daaniin haadha maneedhaa jira. Kaameraan nama gochuu hin danda'u yookiin keessa kutamee baafame jechuu danda'a. Kaameraan dubbii qabatamaa fi duraa kan qabatamaa ta'uu hin danda'u. Hundam tolcheedha. Garuu walumaa galatti gocha kana gochuun gaarii miti. Otoo ishiin dadhabdeetti karaa tafteeti ta'e, otoo ishiin tattaafanne ta'e, otoo ishiin gatii baafte iddoo kana hin geenye ta'e garagalee ishii ilaala ishii iyyuu hin barbaadu ture. Ija ishiin gatii baafte, ija ishiin aarsaa kaffaltee guddattee dagaagdee akka kana ija guuttee fi karaatti hambisuudha. Kaayyoon sanatti fakkaata wanti kun piraankii ta'ee hin deebine jechuudha. Baay'ee rakkina guddaa uumaa jiru. Maaliif isin jechuu barbaade naannoo keessan qulqulleeffadha kan jechuu barbaade ana dabalatee jechuudha. Otoo ana ta'aate tarkaanfii akkamii akkatti irratti fudhadhu akkatti nama amansiisu na beeka. Nama waa dubbatee amansiisu yoo ta'e nama amansiisu nama isa amansiisuu danda'u ta'e akkatti nama amansiisuu nan danda'a. Garuu ishiin amansiisuu yaaddeetti nama amansiisuudhaas immoo kana das piraankii gurguddaa hojjette. Haa ta'u malee Abreeshiin waan kana fudhachaa jiru. Hamanee haa ta'u jedhee dhiisaa hin jiru jechuudha. Manaallee baaseera Ruutaa jechuudha. Kanaaf obboloota koo wanta amma miidiyaatti beekuni hunda keenya bira dhufuu danda'a jechuudha. Hayi koppii fayyadamtanii warreen suura keessan garaa garaa namoota faana irratti koppii gootan sana dabalatee jechuudha. Boodatti jireenya keessaniif baay'ee ulfaataadha jechuudha. Otoo isheen nama miidiyaa hin taane otoo gaa'ela ishee kana qabattee jireenya ishee kana qabattee gara miidiyaa hin dhufne taate wanni kun ishee mudatu itti yaada. Walumaa galatti naannoo keessan taateen xuxuqqaan xixiqqaan jira yoo ta'e gara fuula duraattis otoo miidiyaa irra xiqqoo ishee ragaatanii gaariidha. Maaliif miidiyaan kun
ragaa garaagaraa namatti fidee sababa jireenya namoota baay'ee diigaadha jechuudha. Maatii namoota baay'ee diigaadha jechuudha. Kanaaf amma immoo naannoo keessa rakkinni garaagaraa jirutti wanti shakkitan jirutti namni immoo jireenya keessanii naaf tokko jirutti otoo miidiyaa bobaattanii otoo miidiyaa masuun miidiyaa keessa miidiyuun kamiyyuu irratti of mul'isu baattanii akkasumatti haaluma kavar ta'etti fayyadamtanii erga qabattan dabarfattan desneen ishna sababa miidiyaa baatee hojii ishee hojjettee hojii boonsaa miidiyaa kanatti aartii guddaa hojjette dhugaadhaaf taanaan jechuudha. Haa ta'uyyuu malee madda galii yoo ta'e miidiyaan irra sana hojjetan kun ammatti rakkina keessa isaan uumee jira jechuudha. Yoo piraanki ta'e wanti kun sirroofne jechuudha. Kanaaf yoo wanti kun piraanki ta'e deebi'e immoo waaqayyo jireenya isaanii itti hafuusisu jechuun jaaladha. Aarsaa baay'ee kaffalteetti. Tokkoffaa maatiidhaan jibbamteetti. Lammanni illee arrabsa gurguddaa arrabsamteetti roottaa waa'ee abreeshiif jechuudha. Akkanatti ooftee sasiin geesse kan ammoo akka qalbiitti yookiin akka qoosatti dhabuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Mucayyoo kun waan baay'eetti miidhamteetti. Na keessa darbaa obboleettiin diinatti taatti waa'ee gaalashiitti kanaaf waan baay'ee dabarseetti jedha. Muluu keenya iyyuu kun waan mudatu hin beeknu. Kanaaf naannoo keenya haa qulqulleeffannu. Lammanni immoo rakkinni kun yoo dhufe akkam gochuu dandeenya jettan qaamni lama waan mari'attan qabaachuu qabdu jechuudha. Warra taasifatan qabaachuu qabdu jechuudha. Eenyullee namaaf ciise akkam bulle. Eenyullee akka namaaf ati deemtee sammataa baasata taana ati deemtee karaa rageessata taana karaa milkaa'ina sikira taana eenyullee barumsa qabaadhu hiriyaa barumsa keessatti gaa'ela qabaadhu gaa'ela kee keessatti nagada qabaadhu biizinasii keessatti namni sidaan kun dhabamu jechuudha. Kanaammoo qaamni lamaan si jirtan namni inaaf fudhatee waa tokko kalaqu akkamitti adab gochuu dandeessan yookiin fudhachuu dandeessan immoo simturratti walii galuu qaba jechuudha. Amma ruutaan waan kana falmuu illee dandeessa sa'aatii kana mana ishee teessee falmuu hin dandeenye waan ishee mul'ateeru ala baatee jirti jechuudha. Kanaaf obbolootaan koo waan baay'eetu jira jechuudha. Amma akkuma isin jedhamu waan kana xiqqeessudha warra naannoo keessa haramaan garaagaraa jiru amma tokko miidiyaa irra gara gaa'elaa deemta ta'u miidiyaa irra gab jettanii xiqqoo shidasneedha jechuudha. Maaliif namni koomee keessan barbaade waan kana sirriitti darbachuu barbaadu baay'ee jira waan ta'eef nutti inaaf jechuudha. Otoo galma keessa hin arginu otoo deemsa keessa hin arginu kan inaaf baay'ee jira. Suuma kee suuraa nama biraa argeedhaaf jechuudha. Qalbiidhuma afaan haasofteedhaaf jechuudha. Dhugaadhaaf tanan jechuudha. Kanaaf wanti mucayyoo kanarratti ta'aa jiru baay'ee ulfaataadha. Waaqayyo maa salphisuuf jeeta yaada. Muluu keenya bira dhufa. Har'a yoo qoom jennee ilaaluu baanne muluu keenya bira dhufa jechuudha. Inni qalbiidha. Waa'ee gara bilbilaatti faana qaban. Inni qalbiidha. Footoo walitti qanabbaru gatii nu baay'isuu isaanii ooluu jedha akka kiyyatti. Maalumaafuu murtee jiru abbaatu fudhata. Deemsa ofii abbaatu sirreeffata. Jabaadha isiniin jechuun jaaladha. Wanta mataa taateen ta'an Daanii Faabireeshii fi Ruuttaa qabate yoo piraankiin taane baay'ee ulfaataadha jechuudha. Baay'ee ulfaataadha jechuudha. Daaniin kunis tokkoofillee Ruuttaa kanaaf hin ta'u Tsiggeefis hin ta'u. Oollee Ruuttaadhaaf hin taate Ruuttaan illee waan kana deemsiftee amanamummaa akkamiirraa argatte namichi Tsiggee dhiisee gara ishee dhufuu yaade kuni borummoo ishee dhiisinaa biraa akka dhaqu dhiisu maaliidhaan amanti. Kanaaf jireenya badeedha jireenya nama balleessuun gaarii miti jechuudha. Inni akka dhiira tokkotti qof jedhee yaadu utuu isarra jira. Akka nama tokkottis immoo isa bukkee jirte jechuudha. Kanaan dura abbaay miidiyaa baanii gaa'ela keenya gara fuuldura duraa hin beeknu ammaa fi hojii walumaan hojjennaadha jechuudha. Namni immoo mana tokko keessa silaa kiraa waliin ta'an namni tokko keessa akkamitti wanni walii dhaba. Akka amma ishee tuffateef amma Tsiggee tuffateef mucayyoo ishee kanarra immoo dhufee jira jechuudha. Mucayyoo ishee kanatti immoo dhufuunsaa qeeqoo bicha otoo hin taane Abreesh si gammachiisuu hin danda'u jireenya kee ta'uu hin danda'u itti gammadaa hin jirtu mala akka inni qopheessinu malee immoo piraanki ta'uu baata. Garamitti akka deemaa jirtu ilaala jechuudha. Asumaan gara mana kiyyaatti deemuun barbaada. Yoo yuutuubiin kun na fudhate jechuudha. Waggaa tokko irraa tureera. Subscribe naa godhaa isiniin jedhuudha. Subscribe kan bira dhaabbadhaa isiniin jedhan gooftaan sinaa eebbisu immoo daran immoo bareechee hojjechuuf yaada qaba yaa kana chaanaalii kana irratti hin taane chaanaalii biraa irratti kun rakkoo gurguddaa keessa jira. Ammaan dura wanta seera sanaan eeyyamni baay'ee itti fee baay'ee irraa kaaseera. Kanaaf gara fuulduraatti shakkamaadha. Uumaa akkanumaan sinaa sobsiisuu dhufe karaa kanaani. Miidiyaa biraatiin wal argina yoo gooftaan jedhe kan mijeeffadhe isiniin jedhaa turtii gaarii naa qabaadhaa.